في الدرن دليل سوداب هايوني جيم ده ساني ثبت سوداب إركم أسكيسا فورا دليل ترند سوداب ختيانو سرنا آدا في سينا حواسي دجاج سوفي دلوتا تدبسو آمد ميلا لولين إنتومي لجيما ودندو دليل سوداب هايون إركمني سدفا ولدي خنا سوداب هافرفا حواس دينكي حواس تايلا جسي gorsogumma walirraa hin cinne caasaa bulchiinsa gumii abbootii gadaati laachuudha. Itti aansuudhaan shanaffaa irratti barbaachisummaan isaa kun maalirraa ka'ee hajamu gaafiin ka'uu waan maluuf jecha waa'ee barbaachisummaa irrattis gabaabsee yaada kennachuu barbaada. Sirni gadaa laabaatoorii ijaaruu fi diriirsuuf gorsi deeggarsaa fi qoonni hayyuu waan dabaluu qabuu fi hawaasa beekumsa ammayyaa fi aadaa duugamee bu'atti jijjiiramee hawaasa aadaa fi gochaan tokkomee fi rakkoo hawaasa diinagdee bu'uurarraa furatee uumuun barbaachisaa waan ta'eef waldee hayyoota Oromoo kana hundeessee jirra jechuudha. Lammaffaa sirna aadaa fi duudhaa hawaasichaa dagaagsuu dhalootarraa dhaloota dabarsuu qaama dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef jaarmee caayaa hayyoota hundeessee jirra jechuudha. Hayyoonni bifa gurmaa'een dantaadhaa fi fedhii uummata Oromoo caalatti akka kabajsiisan godhuudhaa fi kana qofa osoo hin ta'in uummanni Oromoo sabaa fi sablammootaas haammatee waan deemuuf jecha dantaa sabaa fi sablammootaatis akka kabajamtuuf ni carraaqaa jechuudha. Rakkoo hawaasa diinagdee hawaasichaa ilaalchisee gorsa ogummaa ni kenna beekumsaa fi dandeettii muuxannoo furuudhaaf carraaqqii gamasaa godhuu waan irra jiruu fi waldeen kun hundaa'uun barbaachisee jechuudha. Hayyuu beekumsa qabuun qaama jijjiiramaa leellisu cinaa dhaabbachuudhaa fi deeggaruun waan barbaachisaa ta'eef yeroo ammaa kanaa biyyi keenya jijjiirama keessa waan jirtuuf jecha jijjiirama jalqabame kana itti fufsiisuudhaa fi gahee mataa keenyaa bahuudhaaf hundaa'uun barbaachisaadha jenneetii amanna. Kabiraa hooggantoota jijjiiramaa eegalame kana itti fufsiisuun horachuun waan barbaachiseef waldee kana keessa hayyoota horatamee biyya tanaa fuulduraaf abdii akka ta'an gahee mataa keenyaa ni baana jechuudha. Kaayoon caayaa kanaa waa lama keessaa qaba. Kaayoo goroo fi kaayoo goree hajamu. Kaayoo goroon caayichaa gumii ijaarsa sirna gadaa laabaatoorii guutuu gochuudhaan gorsa ogummaa ammayyaa fi aadaa diinagdee fi hawaasummaa irratti uummataaf gumii abbootii gadaatiif laachuudhaan sirna dimokiraasii amma ijaaramaa jiru keessatti fedhii fi dantaan uummata Oromoo caalatti akka kabajamu mirgoonni dimokiraasii fi namummaa sabaa fi sablammootaafis kabajamee roga hawaasaa diinagdee jijjiiramni hunda galeessaa hirmaannaa fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu akkasumas haqa qabeessummaa fi walqixxummaa dhugoomsuu akka dhufu taasisuudha. Kaayoon goroo waldee caayaa hayyootaa dimshaashatti kana fakkaataa jechuudha. Laata kaayoon goree waldee caayaa hayyoota Oromoo maalii jennee yoo ilaallu taate qabxiilee kudhan akkanaatu as jalatti eeramee jira. Tokkoffaa rakkoolee ijoo uummata keenyaa adda baasuun saffisaan akka furaman ni taasisa.